akka baruu adeemsa barumsaa shaadamtu la gaaf jiru nu keessaa waan gaggaarii tannuuf dhaaman keessaa rakkoo baruu baraare hawaasaa eessa jirta keessaa akka baruu adeemsa barumsaa shaadamtu la gaaf jiru nu keessaa waan gaggaarii tannuuf dhaaman keessaa rakkoo baruu baraare hawaasaa eessa jirta keessaa nu simattuun hundi galatoomaa baga dhuftee as dirree islaamaa waan nu dhufaan beeynu waan as deemaa tanaaf baruun nutti dirqamaa walit dhufnee galgalaa ganaamaa xiqqaa guddaan dubartii islaamaa waan gaggaarii dhagayuuf kalaamaa yaa kan haftee naaf dhagay ammuumaa siifii inni maal garaagarummaan filadhumee kabajamaa naamaa dafii kootu diinittiin siyaamaa babal'isuu barnoota jabduudha akkam goonaa mariidhaan furuudha waliin teenye muftii addunyaadha yaa sheekh Adam argadhu milkiidha hojiin tante walgeesse ardiidha amiirranis gaafatan rakkoodha akkas goonu gaafatan murtiidha akkas je'een sheekhninis beekaadha gaafa sammuutii lamaa jira hool doggomu ruumi faaris jedhaniini afaan isaanii ormi alamaan beeku isaan afaan alamaan beekan lamni amri malee lameen baradhuu jeen barruu isaaniiti afaan isaaniitiis waati koo keessa barate afaan isaaniiti barruu isaaniitiis waraqaa isaan katabanii karraa nabii kaasu kanabiin telkuus afaan isaaniiti katabee katti geessu akkasii islaamummaan lafa qabattee guddatte afaan cufa garagalfatanii والبرسيسو وانغاري تسلم ما سنبلتو galatooma amiirra majliisaa ergaa sheekaa geessitan hawaasaa waan hojjettan tamimeen tamdhiisaa xiqqoo himee tarrabbiif hin dhiisaa waan hin banne tehe gochi keessaan bara baraan mul'atti seeneessaa hojiin teessan nama hawwisiisaa akka baruu adeemsa barumsaa shaadamtu la gaaf jiru nu keessaa waan gaggaarii tannuuf dhaaman keessaa rakkoo baruu baraare hawaasaa eessa jirta keessaa barsiif ergan manaa manatti yooniif taatee abbootii hojiiti doktararraa hanga shufeeraatti waraqaarraa dubbifta manaatti baatiin waraqaan saddeeti tan qormaata ji'oota lamaatti qophaa'isiif kennaamti miidhegzaamiin marsaa afur kennaamti marsaan takka xumura dhumaati faayinaal egzaam akkas jechuu kooti qormaataan godhaafatanaa keessaanis tun hundinuu amata keessaatti yoo milkooyte hunda fatanaati ni argatta badhaasa addaati jechi dhugaa jecha rabba laalaa addaan baasee haraamaaf halaalaa yoo baratte sumaa hunda caalaa naaf dhagahi mee takka gallaalaa miyaadiini kan kuteerra laalaa jiruu isaanii ilmiiniif madaalaa du'aan kutus jannatu madaalaa ifin sobin yaa beekaa wallaalaa fuula rabbeetti hin dhandhamin laalaa firoottan koo kan dhiyoof halaalaa barsiin baanaa ilmaan shaadamtu hulaa akka baruu adeemsa barumsaa shaadamtu la gaaf jiru nu keessaa waan gaggaarii tannuuf dhaaman keessaa rakkoo baruu baraare hawaasaa eessa jirta keessaa boodan gaabbin ni deemti umriini
osoo qabdu humnaa fi irreeni usteen taa'in qajirtu lubbuuni boruun beeytu yoo kutte lubbuuni hireen bannaan hin jiru furmaanni hin baranne hin ta'u salaanni tanaaf baruun dirqama ikhwaani carraaqqannaan qeetuma jennaani siif mijjeessan barbaannaan afaanii akkam siifaa ta'u yaa abbaa hawaasaa si jaalachuu maalittiin qixxeessaa waan tolutti siituun nu kakaasaa haalli kan kee barataa mi'eessaa haasoyni kee deemuma kanniisaa sheddaawwi kootii kaayyoo abbaa gaman nu ceesiisaa nu kunuunsee bar nu gammachiisaa laalaa dhiyoo tan kutte khaleesaa har'a rabbiin nuuf godhe wallaansaa akka baruu adeemsa barumsaa shaadamtuula gaaf jiru nu keessaa waan gaggaarii tan nuuf dhaaman keessaa rakkoo baruu baraare hawaasaa eessa jirta keessaa haalli jiru yoo sitti ulfaatu yooniif dhabdee maallaqallee taatu rakkoon dhuftee yoo sitti marfaamtu diin qabaannaan waa takkalleen taatu tutujjaartee sammuu yoo qullaattu qabeenyi kee beekumsa hin caaltu bifa ammayyaan madda haraashii kootu afaan feeteen rakkoo hin himattu irraa nafin halkan guyyaa taatu tola rabbii dagatte akka hin dhabne sabrii osoon biyaadin meeqaa bu'e qabrii harka ol qabii ka'ii halkan waarii na dheeressi yaa rabbi too umrii du'a tasaa irraa nu baraarii keessaaf duubaan diiniin nu miggaarii yaa gaafitti nakiiri munkaarii si gaafatan tolaas ta'u sharrii dhagaaf biyyeen si cufamti marrii hanga dhumaa ibaadaan xumurii ibsadhu ta'e qabrii akka baruu adeemsa barumsaa shaadamtuula gaaf jiru nu keessaa waan gaggaarii tan nuuf dhaaman keessaa rakkoo baruu baraare hawaasaa eessa jirta keessaa dhumarratti naaf yaadadhaa naamu niimaan rabbii nutti waan beekamu lubbuu tiyyaaf teetiif waan hin dhaamu hin hifatin khayrii siif ergaamu iddoo feetetti sumaaf ergayyoomu hiree kana argachuun hin goomu rabbiin keetis ija siif arjoomu si dhorkannaan fayyaan hin argamu meeqaan tamii qatu'aaf eeggamu bashannanee hafedhu daddeemu gariin garuu tasumaan beekamu bara baraan beeki hin dhabamu yaa rahmaanii amriin teeti yoomu ijoollee silaa boruuf abdataamtu bishaan nyaatee naaf yaadadhaa naamu nu sabbarree kan birin shakkaamu kana laaltee sammuus hin gurfaamu sodaatamus dhaquun hin oolaamu sodaatamus dhaquun hin oolaamu akka baruu adeemsa barumsaa shaadamtuula gaaf jiru nu keessaa waan gaggaarii tan nuuf dhaaman keessaa rakkoo baruu baraare hawaasaa eessa jirta keessaa